Oomishaa fi oomishtummaan akka biyyaatti jijjiirama qabatamaatu dhufaa jira. የእርሻ ማሳ በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ የሚታዩ አርሶ አደሮች የያዟቸው ወደ ኮመርሻል ፋርሚንግ ያላደገ በመሆኑ እነሱን ማዕከል ያደረገ ኢንተርቬንሽን ይፈልጋል ለውጥ ለማምጣት። Hojiin oomisha ooruu sadarkaa gadi aanaa fi giddu galeessaan yoo ilaalaman qonnaan bultootaan kan qabame gara qonnaa ammayyaatti waan hin guddanneef jijjiirama fiduu fi giddu seentummaa isaan giddu galeessa godhatetu barbaachisa. ባለፉት 5-6 ዓመታት በተሰሩ ስራዎች ዘንድሮ ብቻ የአነስተኛ አርሶ አደሮች የሰብል ሽፋን ከ17.5 ሚሊዮን ሄክታር ወደ 20.5 ሚሊዮን ሄክታር ማደግ ችሏል። ይሄ ትልቅ እመርታ ነው። Waggoottan shanan ja'an darban hojii hojjetamaniin bara kana qofaa uwwisni oomisha qonnaan bultootaa sadarkaa jalqabaa hektaara miliyoona 17.5 irraa gara hektaara miliyoona 20.5tti guddachuu danda'eera. Kun bu'aa guddaadha. ኩታ ገጠም የሚል እንቅስቃሴ መጀመራችን በግልጽ የሚታወስ ሲሆን እስከ ባለፈው ዓመት ድረስ 8.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም የተሸፈነ ቢሆንም ዘንድሮ ወደ 11.8 ሚሊዮን ሄክታር ማደግ ችሏል። Hojii qonnaa kilaasteraa eegaluun keenya qabatamaan kan beekamu yoo ta'u hanga bara darbeetti lafa hektaara miliyoona 8.7 kan uwwifame ta'us bara kana gara hektaara miliyoona 11.8tti guddachuu danda'eera. የመሬት ሽፋን ብቻ ሳይሆን ኩታ ገጠምም በከፍተኛ ደረጃ እመርታ አሳይቷል። ስንዴም ብቻ እንደ አንድ የሰብል ምርት ብንወስድ በመኸር 4.2 ሚሊዮን ሄክታር ስንዴ ተሸፍኗል። በበጋ ኢሪጌሽን 3.5 ሚሊዮን ሄክታር ታርሷል። በድምሩ በዚህ ዓመት ኢትዮጵያ ከ7.7 ሚሊዮን ሄክታር ያላነሰ በስንዴ ሰብል የሸፈነች ሲሆን ከዚህም ከ300 ሚሊዮን ኩንታል ያላነሰ ምርት ይጠበቃል። Uwwisa lafaa qofaa osoo hin taane qonni kilaasteraa bu'aa agarsiisuu danda'eera. ይህን ሴክተሩን ለሚያውቁ ሰዎች ስንዴ ከውጭ ማስገባት የለባትም ኢትዮጵያ ማምረት አለባት ብለው ለወሰኑ ሰዎች እንደ ተአምር ሊወሰድ ይችላል። ዛሬ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ከፍተኛው ስንዴ አምራች ሀገር አድርጓታል። Afriikaarraa Itoophiyaa biyya oomisha qamadii taasiseera. Mootummaan naannoo Oromiyaas fayyadamummaa hawaasa naannichaa gama hawaas dinagdeen dabaluu fi jijjiiramaa as karoora xiiqii baafatee inisheetiiviiwwan garaagaraa uummata badhaadhinatti fidan bocuun ariitii baay'inaa fi qulqullinaan xiyyeeffannoo olaanaadhaan miira yeroo hin qabneen hojjechuu irratti argama. Wabii nyaataa sin Oromiyaan of danda'uu qabdi. Deeggarsa kamiyyuu addunyaa kamirraa fuunee nyaachuun nurra hin jiraatu. Nugaa amma yoonaa kan deeggarsa biyya adda addaa irraa finnee nyaanne nugaa ammaan booda Oromiyaan oomishtee of danda'uu qabdi. Oromiyaan oomishtee Itoophiyaa danda'uu qabdi. Oromiyaan oomishtee gaafa Afrikaa danda'uu qabdi. Oromiyaan oomishtee addunyaadhaaf ekspoortii gochuu qabdi. Kan ammoo hojjechuu dandeenya. Harka hojjechuu danda'u, sammuu hojjechuu danda'u akka qabnu qabatamaatti arginee jirra. Akka naannichaatti bara oomishaa 2016 fi 2017 hojii gaariin hojjetamuu danda'eera. Bara oomisha 2016-17 keessatti qonna arfaasaan lafa hektaara miliyoona 1.5 midhaan gosa adda addaatiin dhufameerraa oomishni kuntaali miliyoona 32 kan argame yommuu ta'u qonna gannaatiin lafti hektaarri miliyoona 11.6 ta'u midhaan gosa adda addaatiin faca'eerraa sassaabbiin hanga ammaa gaggeeffamee callaan kuntaali miliyoona 327 walitti qabuun danda'amee jira. Qonna arfaasaa bara 2017 dhiyeessii calla guddistuun mootummaan qophii gahaa godhee jira. Biyya alaatirraa hiikanii xaa'oon kun bitamee soo galu doolaara bitamee soo gala doolaaras sadarkaa irra jiru hundi keenya iyyuu kan waliin beeku gatiin xaa'oo kun immoo biyya keessatti akkuma biyya alaatiin bitame sanaan biyya keessattis akka gadi hin buune
mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaati kan jiru. Keessumaa bara kan sabsiidii kan barreen gaddaatis godhamee jira. Bara kanas sabsiidii guddaan godhamuudhaaf yaaliin guddaadha kan godhamaa ture. Aga qarshii biliyoona 89 kan ta'u qonnaan bulaadhaaf sabsiidiin godhamee jira jechuudha. Gatiin amma gadi bu'ee kana osoo hin taane silaa kan ta'uu danda'u, kanaa olitti deemuu kan danda'u mootummaan sabsiidii irratti xiyyeeffatee qonnaan bulaan akka hin miidhamne taasisuudhaaf sochiin taasifamee jira. Qonna arfaasaa bara kanaa fi godinaalee naannichaa 9 rooba gahaa qabanittis qophiin taasifameera. Guutuu Oromiyaa keessatti roobni roobee jira. Roobni roobee kun rooba jalqabaati. Guyyaa tokko lama addaan cituu hin danda'a. Guyyoota itti aanu kana keessatti immoo roobni deebi'ee rooba waan ta'eef bakka idilee dhagaa ta'uu danda'u jedhamee yaadamu. Keessattuu gammoojjota keessatti dabnee facaasatti galuu dandeenyuuf qophii goone jira. Miliyoona tokko ta'u lafti waan qophaa'ee jiruuf gara facaasatti akka galuu dandeenyu qonnaan bulaan horsiisee bulaan asirratti bobba'anii fi ogeessi fi hooggansa sadarkaadhaan jiru duula addaa yookaan sosochii addaa gochuu waan qabnuuf asirratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'uu qabna jechaadha. Rakkoon dhiyeessii xaa'oo fi sanyii kanaan dura tures furamee bara kana yeroon dhiyaatee qonnaan bultootaa fi raabsamaa jira. Xaa'oon godinaalee hunduma keessatti godinaalee Oromiyaa hunda keessatti gahee jira. Yoo xiqqaate xaa'oon gosa lachuu daabbee fi yuuriyaa dabalatee miliyoona 3.6 ol naannoo Oromiyaa keessa jira waan ta'eef yeroo ammaa xaa'oo irratti rakkoon qunnamu tokko illee hin jiraatu. Lammaffaan immoo sanyii keenyas qophaa'ee jira. Iddoowwan boqqolloo arfaasaa facee ganarratti oomishaman jiruuf boqqolloos karaa qindaa'aa ta'een raabsisaa eegallee jirra. Inni kun cimee dafee fudhatamee itti deemuu danda'uudha qaba. Sanyiiwwan midhaan biilaa keessattuu godinaaleen akka Baalee lamaanii fi Boorana lamaanis Gujii lamaanis dabalatee qamadiis facaasu waan ta'eef sanyiin qamadiis qophaa'ee qulqullaa'ee sirriitti sartifaayii ta'ee jira waan ta'eef isa kanas qoodii isaa raawwanneerra. Horsiisee bulaan jireenya isaa caalmatti ofii nyaataadhaaf of danda'u akka danda'u horsiisa loonii cinatti qonna irratti bal'inaan hirmaachuun lafa kanaan dura hin qotamne qotuun bu'aa irraa argachuun oomisha gahaa irraa argatanii sanaan ofii nyaataa akka mirkanaa'u taasisuu irratti hojiiwwan amma jalqabamaniitiin jedhan kunneen cimanii akka hojjetaman taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Jiruuf jireenyi isaa horii horsiisuu qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin ta'in qonna gammoojjii irratti xiyyeeffannaa kennee lafti qonnaaf taatu akka godina keenyatti akka bubuluu hin qabdu jennee inisheettiivii cimaa qabanneen hojiiwwan babal'aan hojjetamaa jira. Kanaanis wal qabatee kilaasteroota xaafii, kilaasteroota qamadii, kilaasteroota boqqolloo, kilaasteroota boloqqee, saliixallee dabalatee, maashollee dabalatee bal'inaan ganna kanatti oomishuu qabnaa jennee hojii bal'aan hojjetamaa jira. Kanaanis uummati keenya rooban margama kan irraa ka'ee sochii cimaatti uumamaa jira. Qotiyyoo qabu qotiyyoo isaatiin laffataa jira. Tiraaktera adda addaa qabulleen tiraakteroota jiran waldaaleenis. Qonnaan bultoonnis qonna arfaasaa fi qophii gahaa taasisaa jiru. Maasaan kun maasuma qaraayyuu afaan bahee ammoo maasaan afaan bahee kunin sanyii dhabaaf qotiyyoo dhabaaf nurra bulee har'a immoo dhalaa kormaan itti baanee cirannee bajjiillee baafannee amma cirachuu jirra qotachuu jirra akka dandeenyutti jilbiibsanne. Namni qotannuuni namu sangaallee hin qabu walii akkanum dabofa walii dhaqanii sangafa walii qabanii ganna eeganii akkana laf qotuu jiru. Waan akka midhaan koolaa boqqolloo harquuqaa mishingaa waan akkana am dura facaafannaa geetta gannoo roobillee nu lubbeessine jechuudha. Waan akkana duratti akkan dura baafan. Nuti amma gindii dhiittannee jirra. Amma ta'etti nuti amma qarshii ittiin xaa'oo bitannuu fi sangoota keenyas immoo qopheeffachaa jirra. Mudde nu muddeetii furmee nu fure jette dulloonni akka jedhanii manguddoonni taratani duratti egaa furmee yoo roobe gaariidha jedha. Xiqqoo amma furmee gara dhumaati dhumesi otoo kana dura waan ututtuuf misingaan fuuldura kanatti hin faca'ayyuu boqqollumtillee maaziyaa seennaa kanaa kaaseen dhaabbatayyuu waan gaariidha. Amma immoo naa dudduumessaa'u kana egaa waaqa wajjiniin rabbii wajjiniin humaan jedhu jenneetuma habdiidhuma eegaa jirra. Seera manguddoon kaleessa duratti jedhanitti hicoorii abboo cooriitti misingaa faca'aa waaqni roobeetii jedhama. Maaziyaa immoo yoo qotan boqqollootu fi dinnichatu dhaabbata. Ejensii aanaarraas eessaas dhufanii gandarraas
ammoo yaa'u bulchiinsa gaariidha gaa amma gandarraa kan nu ramadamee jiru baay'ee nu gorsaa jiru. Egaan daawwattoota keenya badhaadhinni maatii oomishaa fi oomishtummaa dachaan malee dhufuu waan hin dandeenyeef qonnaan bultoonni naannoo isaaniitti waan qonna arfaasaaf barbaachisu hundaa qopheeffatanii ariitii baay'inaa fi qulqullinaan akka oomishaniin dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.